Gaafii tokko isinii qaba. Gaafii walii gala. Jaalala moo maallaqa caalattee yaaddaati? Ayyemee maqaa keessan irraa kana eenyu isin jedhansi? Maqaan kiyya Keeriyaa jedhama. Keeriyaa? Ati eenyu jedhamti? Yasmiin Jaama. Yasmiin? Maqaa bareeda Yasmiin. Okay, yeroo meeqaffaa hirmaataa jirta Osfaanaa? Osfaanaa kanaaf duraati asitti Minnesota. Jalqaba? Eessaarraa dhuftee ati? Ani dura Ijiptirraa dhufee Ijiptirraa Kaalifoorniyaa qubadhee Kaalifoorniyaa irraa as dhufe. Amma Kaalifoorniyaa jiraatti? Welcome to Minnesota. Atoo asuma? Minnesota jiraattaa? Colorado, Denver, Colorado dhufe. Colorado irraa dhuftee tola. Welcome to Minnesota. Gaafii tokko isinii qaba. Gaafii walii gala. Jaalala moo maallaqa caalattee yaaddaati? Jaalala. Akkamitti? Like jaalalli yeroo jiraate maallaqni illee ni ta'a. Jaalalli yoo jiraate moo? Namoonni baay'een usti jaalala qabaatanii koo kan maallaqa hin qabne jedhu. Like yeroo jaalalli jiraate wajjin dalaganiitiin jijjiiramuu danda'a. Jijjiiramuu danda'a. Haa ta'u maal yaadame? Maallaqa moo jaalala caala? Jaalala caalaan ja'a. Jaalala caala jetta? Yaa maallaqaas ni feena gaa jaalala irra caala garuu. Jaalala irra caala akkamitti explainii goota? Jaalaltiin hin dhufu maallaqni garuu ni dhufa. Jaalalli sumaa dhufa garuu maallaqni ni dhufa. Yoo dalaydee waan takka yoo gurgurtees nima dhufa. Si galee maallaqni. Kanaafuu jaalalas ja'a. Jaalala filatta. Okay. Otoo abbaa manaa kee yookiin jaalalleen keessarratti chiitii godhe carraan ati dhiifama gochuu fi parsantii meeqa? Carraan ani dhiifama godhu parsantii 10. Parsantii 10? That's it? Yeah. Why? Chiirarra godha malee wayina dhise. Sindiisne. So dhiifama ni godha. Parsantii 10 ibsiin carraa qabaa jechuudha. Yeah. Okay. Haa ta'u mee dhiifama goota? Dhiifama gootaa fi? Parsantii meeqa? And it is? Yeah, because one jaalatu like one is in deemneefi. Okay. So dhiifama ni godhaaf like. So chiitii sirratti godhe jechuun si jaalata jechuudha. Like namni waan balleessu hin jiru waan ta'eef. Okay. So like yeroo tara. Still dhiisuu fi dandeessaa jechuudha. Yeah, nama rabbi malee namni waa balleessu. Ima dogongoranaa. Yeah. I like that. Yeah. Eenyu si jenna maqaa kee? Maqaan koo Abbuu. Abbuu. Maqaa gabaabaa baay'ee salphaa. Yeroo meeqaffaa hirmaataa ta'a Osfaanaa yeroo sadaffaa. Okay, baay'ee gaariidha. Abbuu jaalala moo maallaqa caalattee yaaddaati? Lachuu wal faana deema. Garuu yoo tokko filadhu naan jedhaniif maallaqaan filadha. Maallaqa filatta? Why? Maallaqa yoo qabaatte waa hunda gochuu dandeetta. Even gammachuus bitachuu dandeetta yoo maallaqa qabaatte. So kanaaf maallaqa caalatta. Lachuu waliin deemanii garuu yoo dirqama tokko filadhu naan jedhan maallaqa filadha. Akkam jirtu? Mee eenyu si jenna maqaa kee? Ani maqaan kiyya Jamaal Muhammad jedhama. Jamaal? Muhammad Alaakaati. Okay. Gaheen kee maal inni Osfaanaa keessatti? Osfaanaan kiyya gahee dalagaa nun dalagu volontarii asitti nama qarqaaraa. Okay. Akkas. Alright. Sinaan jedhamte? Ani Sabaayif Burqaa Maammaa jedhama. Jechoota hayyoota Oromoo sin gaafadha. Qabsoo mana ofiitii eegalti kan jedhe eenyuun? Qabsoo mana ofiitii eegalti kan jedhe yeroon geesse. Yeroon geesse. Itam kabirra barreeffate. Bakka kamitti barreesse? Yeroon geesse jetta beektaa eenyu akka jedhe? No, hin beeku. Yaaltaati. Yaaltanii ree? Gootoo. Qabsoo mana ofiitii eegalti kan jedhe. Qabsoo mana ofiitii eegalti kan jedhe. Namoota ka jiru keessa moo? Nama boqotan keessa. Nama lubbuun hin jirre keessa. Jeneraal Waaqoo Guutuuti.
Manuma kiyya irraa eegaltoo. Yaa manuma kee irraa eegalte. Anuma irraa eegaltoo. Yes. Mana jechuun sii mere. Akkasii. So kan kana jedhee Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Taaddasaa Birruuti. Abu osoo hiriyyaan kee yookiin haadha manaa kee chiitii surratti goote carraan ati dhiifama godhuu fi parsantii meeqa? Parsantii 80. Dhiifama gochuu? Yaa dhiifama gochuudhaaf. Parsantii 80? Yaa. Ishuu? Yaa dhiifama godhaaf. Waay maaliif? Jalqaba irratti haadha manaatii jechuun nama na jaallatu jechuu. Okay. Anis isii jaalladhaa jechuu. Yeah. Namni ammoo dogongora. Sirree. Namni yoo dogongora ammoo dhiifama walii gochuun waan jiraati. Isii waliin adda baanee gara biraa deemee jireenya biraa keessa seenuurra isii sirreessee dhiifama godhee fi akka lamuu waan akkana hin goone wal gorsine isii waliin jiraachuun filadhaa jechuudha. Yaa garuu amala isii irratti hundaa'eeti. Isin nama deebee nama sirraa'umuu nama sirroofne kan jedhu erga laalee booda dogongora isii laalee. Wow, parsantii 80 that is high. Ati onnee kee qulqulluudha. Waaqayyo haadha manaa gaarii fuuteetta? Hin fuune fuudhuuf yaadu jira. Yaadu jirta? I hope haadha manaa gaarii argattanii ni yaada. Galatoo. Hayyee abbu galatoo. Baraa hin beeknu barree achi keenna. Waan baraa hin beeknu marree achi keenna ka jedhe. Barree achi keenna. Barree achi kenne. Eega marii taatiin mari'annaa kaa jira. Mari'adha. Waan baraa hin beeknu Barree achi keenya. marree achi keenya. Barree. Barree achi keenya. Yaa. Seenaadhaaf galmeessinee kennaa jechuudha. Yaa. Isaa fiddeeti jechuudha akkana kanii. Jira ka. Kitaaba kam jechuudha? Kitaabarra jira. Kitaaba seenaa Oromoo. Kitaaba kamirra? Kitaaba seenaa Oromoo irra jira. Kitaaba seenaa Oromoo hedduutu jira. Kan kana jedhee Abbaa Jifaar. Abbaa Jifaari. Abbaa Jifaar. Goonni gabrummaa hiddaan buqqisnaa. Kanan beekan. Ilmootti guddisna. Jeneraal Waaqoo guutuuti. Dhalataa Baale. Goonni jeedala ta'ee waggaa 100 jiraatu irra leenca ta'ee akka leencaa boqqisee duunaa wayya kan jedhe eenyuun. Filannoo nu guutan iyyaadha maqaa isaa yaadachuu danda'a. Hussein Bune Jeneraal Hussein Bune. Hussein Bune, yes. Dhalataa eessaati inni? Dhalataa eessaati? Baale. Hussein Bune Baale. Kami sarap ini senjata. Robson. Ayyato. Sanyii. Gaarii qabdan islamaan iyyuu gaaffii salphaa tokko siin gaafadha. Jaalala moo maallaqa caala itti yaaddaati? Irraa deebii. Jaalala moo maallaqatu caala itti yaadda? Jaalala caala maatu caala jechuun. Jaalala moo maallaqatu caala? Maanni maallaqa? Birrii. Birrii jaalala. Jaalala caala? Ayshuun? Jaalala maali? Atoo maal jettu? Birriin dhibeennaan jaalalli hin hafa taanaan jaalaltu birriitu caala. Jaalallichi hin hafa taanaan immoo jaalaltu caala. Explain godhi mee. Yoo birriin dhabame jaalallichi hin bada taanaan birrii macaala. Maallaqa macaala. Yoo birrii jiraate dhiises jaalallichi hin hafa taanaan hin jiraata taanaan jaalala caala. Wow. Kun deebii addaadha. Baay'ee namni akkasitti deebisee jiru. Artistii Oromoo keessaa. Kamar Yusuf. Kamar Yusuf. Ati hoo eenyu beektu? Kamar Yusuf. Kabira? Artistii Oromoo yaad kabira? Sirba ka sirba. Ajuma. Eenyu? Gargaa'inati. Shukrii Jamal. Yaa maqaan kee? AJ. Ansar. Magarsaa naan jedhama. Magarsaa. Okay. Addunyaa kanarraa osoo carraa argattee waan tokko sirreessuu barbaadde maal sirreessita? Gehen dhabamsiisa. Uummata gahee. Gaheen dhabamsiista? Ammoo gaheen sirreessachuu jechuun uummata keenya karaa sirriitti hin deebisa. Akka isaan isaan sirreessuu barbaadde? Yap. Okay. Ati yoo? Yoo waan takka sirreessuu qabaadde taphataa kubbaatiin taa'e. Ofii keetiif? Taphataa kubbaa like Messi. Akka Messi ta'uu barbaadde?
Okay, ati yoo maal sirreessuu barbaada addunyaa kanarraa? Addunyaa kanarraa silaan haftee akka namni hundi wal qixxaatee jiraatu sirreessuu barbaadu. Ilmi namaa hundinuu yaa. Inta aare. Miskiina hafitu jaaraniis. Inta aare. Akkas silaa. Ka hojjetu jira kan hin hojjenne jira akkami wal qixxeessa? Akka miskiina hafitu jaaran jireen godha silaa. Namni hundi isaa akka wal qixxaatu? Yaa. Yaada gaariidha garuu waan kanatti fakkaate. Otoo haadhi manaa kee yookiin jaalalleen kee sirratti chiitii gootee carraan ati dhiifama gochuu fi parsantii meeqa? Haadha manaa kee chiitii si godhe. Carraan itti forgive Parsantii meeqa? Zero gad. Zero negatiiva keessa? Negatiiva keessa jira. Waa'ee? Ati okay. Dhiifama yoo gootee fi malee wajjin deebi'uun irra hin jiru namni tokko ta'uun sirra hin jiru. Waaqayyoodhaaf forgive goote malee isheedhaaf jettee miti. Relationshipii waaqa wajjin gatii qabduu fi dhiifama gaafatta malee dhiifama laatta malee isheedhaaf jettee miti. Mee ati yoo maal jettame? Dubbii isheen barbaadu doomana gattinni isaan. Kan baraan barbaadu ishee keessa. Atis zeeroodha? Anis negatiivii. Ayyee baay'ee galatooma. Ayyee osoo jaalalleen kee chiitii sirratti goote carraan ati dhiisuu fi dhiifama gochuu fi parsantii meeqa? Goote jetti lama gooti. Parsantii meeqa? Carraan an dhiifama sii godhu immoo. Dhiifama hin godhu. Zero. Zero. Amayyuu? Ani jaalallee hin qabu. Narraa. Okay. Ati yoo? Jaalalleen kee osoo chiitii sirratti goote carraan ati dhiifama gochuu fi parsantii meeqa? Abadan hin godhu. Zero. Maa garaa jabaatu? Because osoo an jiru deemtee gaafa dhiira biraa chiit goote akkamittiin deebisee wajjin jiraadha lammata deemtee chiit goote waan ta'eef hin godhuuf. Ilmi namaa hin dogongoraa kan jedhu iyyaa hin beektu. Chiit irratti dogoggorri hin jiru na bira. Chiit itti yaadee goote. Cheater is always cheater. Nami why it's nichi godhu nami cheat godhu. Always cheater. Cheater. Yeah. Jaalala moo maallaqa caala? Ana ka khayati. Maallaqaan fudhadha maaliif jennaan jaalalleen waan maallaqa hin qabneef deemte amma takka tura so amma waan maallaqaan fudhadha. Miidhamtee taate ati maaltu caala? Anillee maallaqaan jira. Maallaqa jetta? Maallaqni jiraanaan jaalalli ni jira. Ati hoo maal jettu? Anilleen akkuma isaaniiti maallaqaa caala because yoo maallaqa qabaanne anuuf hin jaaladhu jaalalee maaltu na jaalataan. So jaalalarra maallaqaa caala akka xiyyeetti. Goonni Oromoo gabrummaa hiddaan buqqisnaa yoo didame ilmaan itti guddisna jedheenyu. Alibirraa. Caalaa bultuu. Ilma gultuu? Gootota amma lubbuun hin jirre keessa. Hacaaluu Hundeessaa. Miti. Jaarraa Abbaa Gadaa. Naannuma san kabaraa yaala. Baalee irraati. Goota Baaleeti. Jimmaa Abbaa Jiffaa. Goota Baaleeti. Sheek irraa eegalama. Miti. Sheeka miti. Jeneraalidha. Taaddasa Birruu. Baalee miti Jeneraal Taaddasa Birruu Baalee. Waaqa guutuu. Hello, daawwattoota keenya akkam jirtu? Osfaanaan har'aa guyyaa afuraffaa isaatti dhufee jira. Har'ammoo Osfaanaa closingiidhaaf artistiin keenya Adeeroon Qamar Yusuf gara biyyaarraa dhufuutti jira. Isa ammaas eerpoortiitti eegaati jirra. Waan jiru hundasaayyuu asitti mul'isuu dandeenya. Kanaaf nu hordofuu hin irraanfatinaa siin jenna. Galatooma. Kamaif ho'isaa sosohaa shaffisaa inna si jabeessaa irree teessan cimsa. Fakki akka taanu bifa jiru maraa.
Maqaan kee Bashannantuu jedhama. Baga nagaa wal argine. Baga Minisoota Oromiyaa xiqqoo nagaan dhuftanii. Akkasumas itti aantuu hawaasa Oromooti. So young generation lafaa dhufaaru yeroo dheeraa fi sirba keessaniin guddanne. So it's a pleasure to meet you and I want to say welcome to Minnesota and nice to see you all. My favorite music is Shagoye. Shagoye? That's it? No. Ketinalat? All Oromo music is my favorite music. That's good answer. I'm just joking when I say Shagoye because they call me Master Shagoye. Kalama Sadi Afri Maratoni Katamuri Kalama Sadi Afri Mirga Gori Bita Gor Tama It Oisa Sosoha Shefisa Gymnastic Jabesa